Koreen superviizinii magaalota Oromiyaa adda addaa irraa walitti babbahuun magaalaa Adaamaa turan dhimmoota turtii isaaniitiin ilaalan irratti hooggansa magaalattii sadarkaan jiran wajjin mari'atan. Koricha kan dursan sadarkaa pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa haasaa baniinsaa taasisaniin adeemsi hooggansa magaalotaa iddoo garaagaraatti bobbaasuun muuxannoo qooduu fi fudhachuu kan biyyoota guddatan adda addaatti bu'a qabeessummaan itti mirkanaa'edha jedhan. Turtii superviiziniif Adaamaatti taasisaniin magaalattii caalatti hubachuun beekuus ibsan. Miseensa korichaa kan ta'an itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Shaashamannee obbo Amansiis Addunyaa gabaasa dhimmoota superviizinichaan adda ba'anii dhiyeessaniiru. Bifa dijitaalaatiin galmeessuu eegaluu potenshaala adda baasuu irrattis jalqabbii jiru. Infaakt potenshaala adda ba'ee fi hojiin abaan hojiitti galee wal caala naannee garuu potenshaala adda baasuu irrattis jalqaba gaariidha. Bifa gabaasaadhaan hoo deemne inni rakkina qaba. Potenshaala addan baanee irratti gabaasni hojiin dhabaa hojiitti galee dhamee kan jiru sila yoo laaltanitu ta'e jechaadha. Maaliifi poteenshaalli adda bahu hojii dhabaa hojiitti galuutti gadi ta'uutu irra jiraata jechaadha. Potenshaala hin qabne irratti hojii dhabaa hojiitti galchuu isaa hin dandeenyeef jechaadha. Isa kan jennu hojii kaadaastaraa irrattis hojiin fakkeenyummaa ta'u hojjetamee jira. Kana yoo maaksimaayis gootan gaariidha jennee fudhanna lafarratti. Hojii lafaa keessatti kan ijaarsi seera alaa ammallee gufuu magaalaa kanaa waan ta'uu danda'uuf irratti xiyyeeffachuudha. Isarrattis maksimam deemuu qaba kan jedhu. Hanqinootaa fi ciminoota adda baafaman irrattis hirmaattonni yaada kennuun mariin taasifameera. Magaalaa Adaamaa magaalaa giddugala industirii fi turizimiiti. Kallattiidhaan bishaan dhiyaachuun seektaraalee 4 bilisa baasa jechuudha. Akka kennatti fayyaan yoo bishaan hin jiran qulqullinni isaa mirkanaa'uu hin danda'u. Barnoonni hojiin isaatti fufiinsa qabaachuu hin danda'u. Qulqullinni magaalaa itti fufiinsa qabaachuu hin danda'u. Kanaaf diinagdeen kamiyyuu kan socho'u tokko bishaan irratti hundaa'a jechuudha. Hoteelli kun kan bareedu qulqullinni isaan eeggamin mana kana keessa buluu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf toora xiyyeeffannaa guddaa mootummaa naannootii fi mootummaa federaalaati jechuudha. Bulchiinsi magaalaas pirojektoota qaban keessa toora xiyyeeffannaa guddaa kennee bajeta guddaa ramadee osoo rakkoon barnootaa fayyaa infraastiraakcharii baay'een jiru bishaaniif bajeta guddaa ramaduun hojjetaa jirra. Kana keessatti akkuma yeroo dabre gabaasa irratti isin dhiyeessuuf yaalle hanqinni bishaanii baay'ee guddaatu jira jechuudha magaalaa keessa. Kuni pirojektii waggaa 3 dura silaa uummata bishaan obaasuu qabu ganaariif parsantii 60 ga'aa jira jechuudha. Cheeklistii keessatti saammatamee hojiiwwan gurguddaa keessattuu inisheetiiviidhaanis akka mana qorichaa hawaasaa fi inshuraansii fayyaa hawaasaa kan bara kana yeroo dhiyootti jalqabne nus akka magaalaatti yemmuu laallu akkaataa karoorfannee deemaa dhabuu rakkoodhaa kan jedhu adda baafannee sun dhugaadha. Garummaan ammas xiqqoo qarni kana jedhee fookas eeriyaa keessatti illee galchine isinis yemmuu deebii kennitan akka galii inshuraansiin fayyaa hawaasaas fookas eeriyaa jedhee hooggansi kun hundi akka itti xiyyeeffatu gochuu qabdu kan jedhu koomenti gochuun barbaada. Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Muhammad naannoon Oromiyaa sagantaa superviizinii akkasii qopheessuunsa wanta jajjabeeffamuu fi gara fuulduraattis itti fufuu qabudha jedhan. Kabajamoo kantiibaadhaan istaandaardota inisheetiivoota ol kaasuudhaaf waan nu hafan waan jalqabame irratti dabaluudhaaf wanti jalqabame sun itti fufuu qaba jechuudha. Gama biraatiin dhimmoonni komiiwwan wajjin wal qabatanii jiran. Hojii gaafa hojjettu magaalaa keessatti hojii gaafa hojjettu komiin hin dhabamoo jenne sirri miti. Namni hojii hojjetu komiin itti baay'ata. Garuu fedhii uummataa guutuudhaaf hojiin hojjetamu hundu deebii uummataa deebisuudhaaf waan ta'eef dhimmi inisheetiivii wajjin wal qabatee akka komiitti namni muraasni kaasan sun hojii alseerummaa kara seeratti deebisuudhaaf magaalli hojjete keessatti namni gaafa waa irraa diigame komachuun isaan oolu. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaas yaada goolabaatiin kallattii gara fuula duraa eeraniiru. Waan isiniif kanaawwu maalinni you have to be more professional. Isin bira beekumsa ta'u oomishamuu qaba. Isin bira hunda yaadni jiraachuu qaba. Wannoo miti amma iddoo baay'ee kan hubanne maalinni wal protect gohuu wal eeguu bakka nu qulqulluu jechuu kun isin balleessaa jechuudha. To be honest jechuudha isin balleessaa. Because isin yaaduu kan sirraa eegamu maalinni hin hojjenne hin fitne na hafaa jettanii yaaduu qabdu.
10% hojjenni rajaa 90% give the space for the other. Nama biraaf kenna.